Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitoota 18 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kun sagalee qeerrooti. Qophii keenyarraa akkuma baratame oduun jalqabna. Sirba warraaqsaa Naataa Hayilee Gorgis itti aansuun gara qophii addaa keenyaa kan diinaaf boba'e daaraa hin qabu jedhu kutaa dabrerraa itti fufu kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hanga dhuma qophii keenyaatti unu waliin tura. Amma hangafoota oduun isin dhageessisaa an Hariiroo Jorgooti. Mooraa waraana baha Oromiyaa kan humna ittisa biyyaa wayyaanee keessatti fincilli cimaan dammaqaa jira. Godina Gujii aanaa Shaakkisoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaatti mormii cimaan dhalateera. OPDO'n dargaggoota miseensota ishee shakkite qorannoo gaggeessaa jirti. Warshaa sukkaaraa Tandaa'oo keessatti gaaffiin dabalatamiindaa hojjettoota warshichaa fincilsiise kanneen jedhan hangafoota oduu keenya har'aati. Babal'ina oduuf Jaal Gurmuu Seenaa. Dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessisna an Gurmuu Seenaati. Mooraa waraanaa baha Oromiyaa kan humna ittisa biyyaa wayyaanee keessatti fincilli cimaan dadammaqaa jira. Humni waraanaa sabaaf saboota biyyattii humna ittisa biyyaa wayyaanee keessatti argaman kun dabalanni miindaa nuufaa kennamu sabaaf sablammoonni humna ittisa kana keessa jirru mirga walqixa qabaachuu qabna. Ijoollee Tigreef garba taanee tajaajiluun keenya dhaabbachuu qaba. Ajajoonni qajeelfama kennan Tigroota qofa maaliif ta'a? Muudamni ilmaan Tigrootaaf qofa kennamaa ture har'a nuufis kennamuu qaba. Kaffaltiin hojii sa'a dabalataa nuuf kennamuutu irra jira kan jedhaniif kan kana fakkaatan kan of keessaa qaban yoo ta'u, gaaffiin kun gara damee waraanaa kaabaattis dadammaqee haalaan wayyaanee muddama keessa seensisuu isaa qeerroon gabaasee jira. Dhiibbaan mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irraan ga'u jabaachaa kan dhufe ta'us diddaan uummataa fi ilmaan Oromoo godina Gujii aanaa Shaakkisoo mana barumsa Shaakkisoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti jabaatee itti fufe. Mootummaa wayyaanee gaaffii uummataa fi barattoota Oromoo saaminsi warqee haa dhaabbatu, ilmaan Oromoo qabeenya isaanii irraa fayyadamtoota haa ta'an malee miidhamtoota ta'uu hin qaban kan jedhu dura dhaabbachuuf wayyaaneen barattootaaf uummata rasaasan tume. Ilmaan Oromoo rasaasa mootummaa wayyaanee rukutamanis dargaggoo Bezaabbish Gurmeessaa, dargaggoo Dastaa Waaree kanneen rasaasan rukutaman yommuu ta'u, barattoonni 50 ol ta'an mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti ukkaamsamanii jiran. Isaan keessaa barataa Caarii Caanaa, barataa Ahmed Waariyoo, barataa Booruu Duubee, barataa Nageessoo Geedoo, barataa Getaachoo Damisee, barataa Wandimuu Areerii, barataa Gammachiis Biluu fi barataa Bakkalchaa Oddoo keessatti argamu. Mootummaa wayyaanee diddaa gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuuf duula hidhaa jumlaan gaggeessitus diddaan jabaatee itti fufuun mootummaa wayyaanee dhiphisa keessa seensisee jira. Mootummaa wayyaanee bututti harka wal qabannee dhumattaa goonuu dhaamsa qeerroo godina Gujiiti. Harargee lixaa magaala Ciroo keessatti OPDO'n dargaggoota miseensota ishee turan shakkitee qorannaa cimaan rakkisaa jirti. Du'a pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Alamaayyoo Atoomsaa booda akeekni keessan maal akka ta'e ifa miti jechuun miseensota ishee kan ta'an dargaggoota Oromoo fincila kaasuu danda'u yaaddoo jedhu qabaachuun qorannoon gidiraa agarsiisaa jiraachuun ishee beekameera. Haala kanaanis itti gaafatama quunnamtii uummataa OPDO keessaa kan ture dargaggoo Maammed Indiris irratti qorannoo bal'aa gaggeessuu irratti argamti. Du'a Alamaayyoo Atoomsaa wajjin wal qabate jeequmsa dhalachuu danda'a jettee yaaddoo qabdurraa kan ka'e Oromiyaa godinoota garaagaraa keessattis qorannoo wal fakkaataa gaggeessuun ishee saaxilameera. Warshaa sukkaara Tandaa'oo keessatti gaaffiin dabalata miindaa hojjettoota warshichaa fincilsiiseera. Jireenya akka malee impaayera Itoophiyaa keessatti qaalaa dhufe dandamachuu kan dadhaban hojjettoonni warshaa Tandaa'oo ammaan dura gaaffii dabalinsa miindaa gaafachuun isaanii ni beekama. Ammas mootummaa wayyaanee irraa deebii waan hin arganneef gaaffii dabalinsa miindaa itti fufuun gaafachuu irratti argamu. Mootummaa wayyaanes deebii kennuu waan dadhabeef
hojjettoonni warshaa sukkaaraa Tandaahoo hojii dhaabuu irratti argamu. Haaluma wal fakkaatuun warshaa sukkaaraa Fincaa'aa fi East Industrial Zone keessatti hojjettoonni 10,000 lakkaa'aman hojii dhaabuun mormii dhageessaa turuun isaanii ni yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun sagalee qeerroo kanumaan raawwata. Qophii keenya waliin turtii gaarii. Sirni wayyaanee hangam takka akka burkutaa jiru kan nama agarsiisu olaantummaan seeraa biyyattii keessaa dhabamuu isaati. Yeroo har'aa olaantummaan seeraa biyyattii har'a Itoophiyaa jedhamtee yaamamtu kana harka karaa sassaabdotaatti galee jira. Akkuma beekamu karaa sassaabdonni abbootiin aangoo wayyaanee muraasni kanneen hoogganaa damee tikaa turan Walda Sillaasee Gabra Mikaa'el faa maatii isaanii waliin hamma saamanii mana hidhaatti argamu. Kaan ammoo har'as dhaabbilee daldalaa gurguddoo biyyattii to'annaa isaanii jalatti galfatanii dinagdee biyyattii monopoliin qabachuun uummata biyyattii beelaa fi hiyyummaan sakaalanii hidhanii hadochanii gabroonfatanii jiru. Akka isaanitti hin dubbanne qaamota seeraa maallaqa isaaniitiin bitu. Namoota ajaja isaanii didee isaan saaxiluuf yaale yookaan faayidaa isaaniitti dhufe ammoo harka wayyaa jalaan akka peermudaa liqimsu. Akkuma hundi keenyayyuu quba qabnu torbaan dabre keessa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti dhugaa dhimma kana mirkaneessitu raawwate. Damee tikaa wayyaanee mootummaa naannoo Oromiyaa kan ture Alamaayyoo Atoomsaa akkuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee kallattiin Mallas Zeenaawiitiin eeramee filatamee taayitaa qabateen falmii karaa sassaabdota waliin godheen lubbuusaa dabarsuu danda'aniiru. Kun ammoo ifatti karaa sassaabdummaan humna mootummaatii ol akka ta'e mirkaneessa. Yoomuu taanaan ammoo mootummaan akkasii du'aa jiraachuu fi sirni isaa burkutaa'uu agarsiisa. Kan hunda caalaa nama dinqu ammoo akkuma uummanni addunyaa quba qabu yeroo Mallas Zeenaawii du'e televizhiniin Oromiyaa baatii tokko ol sagantaa biraa dhiisee gadda Mallas qofa dabarsaa ture. Ilaa har'aa mul'ata isaa qofa lallabu. Haa ta'uyyuu malee gaafa Alamaayyoo Atoomsaa du'e televizhiniin Oromiyaa yeroo gadda dabarsu televizhiniin Itoophiyaa maqaan kan uummattoota Itoophiyaa gochaan ammoo sa'a 24 afaan Amaaraan tajaajilu ETV'n tokko, ETV'n 2 fi ETV'n 3 ammoo yeroo kamiyyuu caalaa dhiichisaa turan. Dhugaan dhiichisani. Akkuma yeroo Mallas baatii tokko guutuu gadda dabarsuu baatanillee reeffa irratti dhiichisuun garuu aadaa ilma namaa miti. Egaa kanarraa kan hubannu yoo jiraate wayyaanonni ilmaan Oromoo kan barbaadan ittiin dhimma bahuuf qofa malee dhugaan tokkummaan jaalalaan wajjin jiraachuuf biyya tokko ijaaruuf miti. Akkuma seenaan nu agarsiisu ilmaan Oromoo diinaaf hojjetan hunduu saba isaanii irraa qofa otoo hin taane diinottan habashootaa tajaajilan hundarraa qaanii malee galata argatanii hin beekan. Kan diinaaf boba'e daaraa hin qabu waan ta'eef ilmaan Oromoo wayyaanota wajjin jiraatan kana hubachuun akka jeneraal Taaddasaa Birruufaa akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Roorroofaa qawwee keessan diina Oromoo irratti garagalchaatii mooraa qabsoo Oromoo finiinaa jiru daran jabeessutu isiniif mala. Tan jettu dhaamsa jaallummaa keenyaadha. Kan diinaaf boba'e daaraa hin qabu. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii addaa kutaa lammaffaa kan diinaaf boba'e daaraa hin qabutti aansuun wallee warraaqsaa haaraa wallisaaf jaalatamaa Naataa Haayila Goorgisiin wallifame dhimma sirna nafxanyaa Minilik ibsu isin affeera. Harmachitee jiisutu waanolee keessa iyyaa lafee lammii kiyyaatu calankoo keessa iyyaa harrasitti naftanyaa numaaf garatti iyyaa namoonni irratti latiini bukkisi lammii iyyaa naftanya nafti baate dachi korra daapate ananya tu lamiko galaafate
waan gurra guddatti waan itti hirkattuun qabdu waan itti mandubbatti akakayyuu minilee kirbaata reeffaa nyaate minilee itti faarsaa dibbee minilee baatee dibbee minilee baatee diina keenya jibbi jibbee salphattu gattu dibbee diina keenya jibbi jibbee salphattu gattu dibbee farda oromtichaati farda siidaa dabalee urufaa gamsaati hiikatee galee farda gannaa yaabbatee birbirsa goroorratti siidaan ofii dhaabbatee eessatti beekta duruu tikseen horiin gurguruu abbaa horii yaabbataa irraan bootu Badia gabron fata kafarda gana yabde mida laman olabde yokani nguluf siftu yokara kufte jiftu naftanya garadita lamun jiratu tita ilma situ gudisna dedasi bukisna Dagan parri turu agogogu gantu guru dagan parri turu agogogu dagan parri turu nurajik sasida guru dagan parri turu nurajik sasida guru mata gulgulu tidule da feja lan kotule indaga tamu bochi turule dagan parri turu nurajik sasida guru dagan parri turu agogogu gantu guru dagan parri turu agogogu minili kuraja namanya tu fardorom tijaga narambatu digalami ko jalan koyatu dagan parri turu rajik sasida guru dagan parri turu rajik sasida guru dagan parri turu rajik sasida guru minili lupu gulgulu me kabalese kanil miraga baeda gese dina kenya jibbi jibbe salbatu agatu debe harkato jite anole jisa harras nanis ne kamitaniza agaga yusate wabisa Dina kenya jibbi jibbe salbatu agatu debe 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 Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanumaan raawwata waan unu wajjin turtaniif galatooma. Kun sagalee qeerrooti. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa.